Aara galfii haadholii akkuma dharraanetti afne barumaan dararaa fi gadda isaanii keessummeessan argine gubachuu malee fala dhabne jedha aartisti Ittiiqaa Tafarii. Oromoon ilmaan isaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba kan jedhe immoo aartisti Caalaa Bultumeedha. Egaan hordoftoota keenya aartistoonni Oromoo dhimma kanarratti maal jedhan kan jedhu guutummaa isaa qabannee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu faana ta'aa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaatti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo guyyoota dura raawwataniin baay'inni namoota buqqaanii gargaarsa atamtamaan isaan barbaachisu 6,629 akka ta'u waajjirri kominikeeshinii aanichaa hime. Ammallee haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo gandoota aanichaa keessatti itti fufuu ibsameera. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaatti haleellaa finxaaleeyyii faannoo hagayya 23 2025 raawwataniin abbootiin warraa 1,318 walumatti jiraattonni 6,629 buqqa'uu waajjirri kominikeeshinii aanichaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen beeksise. Kanneen buqqa'an kunneen yeroo hammaa mana barnootaa qubatanii jiru jedhe. Buqqaatota kana keessaa daa'imman umurii waggaa 2 gadii fi maatii hin qabne waliigalaa 362 akka keessatti argamanidha. Ragaan ogeessota fayyaa aanichaa fi koree sadarkaa aanaatti hundaa'ee achitti argamaniin mul'isee jira. Buqqaatota ganda Hoomaa Galeessaa keessaa maanguddoonnii fi dubartoonni ulfaa walumatti 220 akka ta'anii fi dubartoonni 2 bakka qubatanii jiranitti akka daan ibsame. Namoonni 15 ta'an haleellaa hidhattoonni miidhaan jabaa irra ga'ee wal'aansa fayyaa argachaa akka jiran ibseera. Waajjirichi kanneen keessatti daa'imman waggaa 2 tokko keessatti akka argamtu ibse. Deeggarsa gama buusaa gonofaatiin godhamaa jiru gahaa akka hin taanee fi tumsii dabalataa akka barbaachisu kominikeeshiniin aanichaa beeksiseera. Hidhattoonni kunneen ammallee gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti ajjeechaa fi saamichaa itti fufuu ibseera waajjirri kominikeeshinii aanaa Abee Dongoroo. Haleellaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaatti hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen hagayyaa 23 2017 raawwataniin lubbuun namoota 30 olii caalan darbuun ni yaadatama. Egaa aartistoonni Oromoo ajjechaa kana ilaalchisee yaada bal'aa kennaa jiru. Aartisti Ittiiqaa Tafarii akkas jechuudhaan toora dhuunfaa miidiyaa hawaasaa isaa irratti akkas jechuudhaan gallakkiseera. Aara galfii haadholii akkuma dharraanetti afne barumaan dararaa fi gadda isaan keessummeessine argine gubachuu malee fala dhabne. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaatti jiraattonni diinotaan kun lubbuun darbe kun qe'ee isaanirraa buqqaafaman xiyyeeffannoo ariifachiisaa barbaada jechuudhaan gallakkiseera. Itti aansuun aartistii Caalaa Bultumee Oromoon ilmaan isaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jedhama. Waan xiyyeeffannoo barbaadu hedduun nama gaddisiisa. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaa keessatti torbee darbee humni finxaaleeyyii faannoo namoota 30 ol ajjeeste. Uummanni lubbuudhaan hafee yeroo hammaa qe'ee isaarraa buqqee ganda Gaareerroo keessatti qubatee jira. Daa'imman maatii waliin waan nyaatanii fi uffatan dhabanii haalaan dubbachuun namatti ulfaatu keessa jiru. Harmooliin abbootiin rakkina guddaa keessa jiru. Uummatni qe'ee irraa buqqee kun baay'inaanii 6,000 ol ta'u. Buusaa gonofaa aanaa fi godina deeggarsaa godhullee sababa uummatni buqqee heddummateef gahaa ta'ee hin argamne. Deessuun deeggarsaa atamtamaa barbaaddi. Daa'imman xixiqqoon beelaan waxalamaa jiru. Akkaataa uummanni kun ittiin gargaaramuu danda'u mijeessaa jechuun toora miidiyaa isaa feesbuukii irratti gargadhiiseera.